Yoyyaa harka fuunee daawwattoota keenya jaallatamoo nageenya keenya sinaa qaqqabu bakka irraa nu daawwachaa jirtan hundumaatti isiniin jenna. Qophiin keenya egeree biyyaa sa'aatii isaa eeggatee eegaleeti kan inni jiru. Qophii keenya guyyaa har'aatiin immoo aadaa hojii dargaggootaaf akkasumas immoo dhimma daldala piraamidii irratti xiyyeeffachuudhaan keessummaa ogeessa dhimma kana irratti hubannoo nuu kennuu danda'an yaannu gara istiidiyootti afeerree jirra. Haga xumuraatti waliin turaan isiniin jedha. Andaaleel Tasfaayitii Barnaabaas Sambisaa ogummaa teeknikaatiin na wajjin jira. Nufana ta'a. Meerir Tullu afeerraa keenya kabajjee asitti waan argamtee fi maqaa daawwattoota keenyaatiin baay'isee guddisee si galateeffadha. Ulfaadhu waan dhufu. Warri waliif miidiyaa baay'ee galatooma. Dhugaa dubbachuudhaaf miidiyaa reefu dhaabbatee immoo impaaktii guddaa fidaa jiru. Keessumattuu dargaggeeyyii waa'ee hojii barsiisuu irratti, waa'ee biizinasii iishuu gochuu irratti hojjechaa jirtu. Really proud of you. Jabaadha. Ayyee galatoomi. Egaa Meerir Tullu Looreetiidha. Fira Oromoo maraatiin dhaadannoo keeti. Fira Oromoo maraate jechuun sloogaanii keeti dhaadannoo keeti. Biyya kana keessatti namoonni sadi baay'ee na dinqu. Namoonni sadi baay'ee na dinqu siin jiru. Tokko Taaddasaa Birruudha. Waa'ee Taaddasaa Birruu zimedhee mandiraafti godha. Nan barreessaa biran gahu. Neelaa dheerata. Neelaa fagaata. Gaaf natti dhiyoo natti fakkaata. Innaa levelin isaan itti yaadan baay'ee guddaadha. Bara san keessa bara gaarii san keessa jechuudha. Waan hundi tolee fi waa'ee Oromoo kanas, waa'ee biyyaas, waa'ee Afrikaas yaadu beektaa. Levelin nuti yaadnu kanarra baay'ee fagaatanii jiru. Kan biraa immoo nama baay'ee jaalladhu Lubaa Onesmoos Nasib abbaa gammachiis. Baay'ee mana dhibu. Amma isaanii bara san duubatti deebi'ee yaadi. Akka bara kana aniif ati wal arginee walitti haasofnu kan osoo hin taane bara san keessa konseptiin Oromoo jedhu, Oromummaa jedhu, biyya Oromoo jedhu, fira Oromoo jedhu kun hin jiru. Namni olluma isaaf beeka malee waa'ee saba bal'aa kanan beeku. Akkamitti ta'anii bara san sanuu nama amantaa, sanuu nama biyya biraatti baqatee biyya kana barsiisuudhaa dhufu. Fira Oromoo maraa nama biyya Oromoo ofiin jedhu. Amma sloogaanii fira Oromoo maraa jedhu kanaa ol barbaadetan dhabe beektaa. Baay'ee muna dinqa. Fira Oromoo maraa baay'ee jechaanii miti kan ibsan isaan. Biyya alaatti baratanii, biyya waan hundi guuteefitti baratanii, Oromoo keessa dhufanii lukaan deemanii firummaa isaanii agarsiisan. Jechaan qofa osoo hin taane gochaan illee haga isaanii isa waan xiqqoo piraaktis gochuu waan barbaadu fananii fira Oromoo maraa ofiin jedha. Oromoon tokko biratti. Nama biyya Oromoo. Nama biyya Oromoo. Do you think biyya Oromoo bara san keessa hin turre baay'ee konseptiin biyyummaa neeshinhuudii Oromoo kuni Oromoon akka gosaatti ofaa beekuu iyyuu malee akka neeshiniitti filoosofiin Oromoon irratti waliigaluu qabu baay'ee jira beektaa. Afrikaa kana kan tolche qaroomina baha fagoo kana kan ijaare Oromoodha jedhama. Konseptii san beeku isaan nama biyya Oromoo, biyya guddaa, nama aardii Oromoo jedhanii of ibsu baay'ee natti tolu jechuudha. Dhumarratti namni appreciate godhu yeroo dafaa ture. Nama lubbuun jiru waan ta'eef. Haa ta'u kanaaf atis fira Oromoo maraa kanatti jettee fi gandi kee Oromoodha jechuudha siif. Oromooni akka itti hubadhan akka gandaatti illee miti. Falaasama guddaa qaba. Bal'aadha beektaa. Falaasama Oromummaa kana keessatti falaasama amantiiti jira, diinagdeeti jira, hawaasummaati jira. Gandummaan localizationidha. Ofi dhuudha, daangaa ofitti hiruudha jechuudha. So konseptii isaanii olittidha jechuudha. Fira Oromoo hoggaan jedhu Oromoo gandaan illee osoo hin taane. Oromoo keessa jiraachuu kee iddoon dhumaa akka jirtu. Iyyee. Oromoon ofii isaatiif qofaa miti firummaasa. Oromoon firummaa afur qaba. Takka fira waaqati Oromoon, ilma waaqati Oromoon. Lammaffaan ofii isaatiif fira dhiiga qaba. Kan biraa immoo namoota kan wajjiniin fira Oromoon beektaa. Ani fira Oromoo maraati gaaf jettu waan Oromoon itti firoome hundattuu firoomtaa jechuudha. Oromoon yoo Guraagee jaallate yookaan Baata jaallate isaan fillee fira ta'uu qabdi. Ameerikaa jaallate isaan fillee fira ta'uu qabdi. Filattee firoomtu jechuudha. So konseptii asitti xiqqeessinee ilaalu kan osoo hin taane firummaan Oromoo bal'aadha jechuudha. Afrikaa irratti Oromoon uumama wajjiniin, biqiltuu wajjiniin, bineeyyii wajjiniin firooma qaba, hidhata qaba, hin kunuunsa, hin jaallata waan ta'eef firummaa Oromoo kanallee dhibbisnee ilaaluu hin qabnu jedheetan ilaala jechuudha.
ulfaadha. Galatoomi gara ijoo dubbii keenya guyyaa irratti gaafa dhufnu keessumaatii egaa bara ammaa teekinooloojiin addunyaa kanarratti warraaqsi teekinooloojii jabaatee guddachaa jiru kana keessatti biyyooti guddatan warra akka biyya keenyaa kun immoo dargaggooti baay'een addunyaa sanatti lixaa jiru. Amma faana isaanii keessa godhachaadha kan isaan jiranii. Yerootti addunyaan baay'ee fagaattee teekinooloojiidhaan daldaltee bu'aa guddaa argachaa jirtu keessatti immoo dargaggooti keenya aadaan hojii isaanii maal fakkaata kan jedhu irratti kan dubbannu ta'a. Keessumaatii yerootti namni waa argachuu barbaadu kana keessatti karaa salphaa sooromuu diroomuu barbaadutti daldalli piraamidii immoo karaa salphaa yookaan sismuus ta'e fakkaatee addunyaa kanarratti dhiibbaa geessaadha kan inni jiru. Mee daldallumti piraamidii kun maayinni? Baay'ee galatoo gaafii baay'ee ijoo ta'e kaastee ani dargaggeessa Oromoo baay'een jaalladha. Isuma dhugaa siin jedha. Ani Oromiyaas haa ta'u biyya kanas haa ta'u Afrikaa har'a keessa jiru kana osoo hin taane Afrikaa waggaa 15 20 dhufuutu natti mul'ata jechuudha. Keessumattuu dargaggeessa Oromoo the coming 10 years waggaa 15 dhufu kana keessatti dargaggeessa baay'ee barate baay'ee hubate daldala keessa jiru hojii qonnaa ammayyeessuun natti mul'ata jechuudha. Kanaa jechaan dargaggeessa kana baay'een kusadha baay'een sassadha akka inni dogongoruun barbaadu akka inni hatamuun barbaadu yoo guddachuus yoo milkaa'us barbaade ifaajee baratee muuxannoo argatee kufee ka'ee akka inni guddatuun barbaada malee milkaa'ina salphaa dargaggeessa barbaaduun barbaadu jechuudha. Pirinsipiliin guddachuu tokkoffaan dalagaadha. Dalagaan immoo enerjiidha. Enerjii yookaan anniisaa. Anniisaa baasteeti, dadhabdeeti, dafqiteeti, baratteeti, qoratteeti, gatteessee hubattee dubbistee guddattaa jechuudha. Kana keessatti garuu dargaggeessa Oromoo baay'eensa amma ka'ee jira, onnatee jira, hojjechuudhaaf, jijjiiramuudhaaf dargaggeessa baay'ee ta'u. Na dubbisus waan ta'eef, nan arga waan ta'eef jechuudha. Kana keessatti maaltu dhufa? Bara teekinooloojii kanaan wal qabatee buttoonni teekinooloojii ni jiru jechuudha. Keessaa kan waa butatan, karaa salphaadhaan keessaa kan waa argatan ni jiru jechuudha. Iskiim tireed kan jedhu yookaan immoo piraamid tireedii kana boodanitti dhufa. Hojii baay'ee jira waan ta'eef karaa dargaggeessi keenya ittiin qabamee jira. Tokko faranjiin maal goote? Digital teekinooloojii feesbuukis haa ta'u, tiiktaakis haa ta'u wantoota kana uumtetti dargaggeessi keenya barachuu dhiise, qorachuu dhiise, hojjechuu dhiise, ifaajuu dhiise, hojii barbaacha dhiise. Scroll app fi daawunii godhee yeroo isaa akka gubu godhee jechuudha. Sunillee hattuu yeroo keenyatti, hattuu jiruu keenyatti, hattuu umurii keenyatti waan ta'eef digital meediyaa akka itti fayyadamu illee limiit godhachuu qaba jechuudha. Telegiraam dabalatee jechuudha. So isaan maal godhu indoominiitti dabalatee hormoonii nama si'eessuu jira. Social meediyaa kana gaafa fayyadamnu jechuudha. Dargaggeessi keenya baay'ee achi jirra waan ta'eef limiit gochuu qabna kan jedhu jalqaban itti hima. Lammaffaa amma jarri kuni keessaa warri butatu kun immoo dargaggeessi bakka jiru hubatan. Social media irra jira. Bilbila isaati irra jira. Kanaafuu akkamitti dargaggeessa kanarraa waa butanna kan jedhu skim tradingiitu jira jechuudha. Skim tradingii yookaan immoo pyramid trading karaa lama gaggeeffama. Tokko fiizikaalii gaggeeffama, lammaffaa immoo digital scaamii jira jechuudha. Digital scaamiin akkamsi godhu telegiraamas haa ta'u aappii wayii develop godhu. Fakkeenya biyya kana keessatti dhaabbanni booda saasa'uu dandeenya. Fiyaas jedhamu tokko maal godha? Register goota. Register gaafa gootee nama biraa register gaafa gootu birrii barbaaddeetti register birrii kaffalteet goota hin galmooftu jechuudha. Gaafa galmooftu birrii muraasa sii deebisa. Nama biraa yoo itti waamte birrii baay'atee sii deebi'a siin jedhe hiriyoota keetitti invite goota yookaan immoo itti waamtaa jechuudha. Gaafa san galmaa deeman koomishinii sii kaffalaa jechuudha. So even dhaabbanni sun maal akka dargaggeessi keenya beeku. Ati garuu waan nama fidduuf koomishinii sii kaffalaa jechuudha. Fakkeenyaaf registireeshinii birrii 1000 yoo ta'e birrii 200 200 sii deebilee as nama 10 yoo fidde 200 argachuu dandeessa in a weeks yeroo gabaabaa keessatti. Jarri sunoo meeqa argatan? Sirraa birrii 800 warra hafirraas 800 baay'isu 11 meeqa dhufu? 800 argatan. Production isaan gurguranii jiru. Yookaan immoo tajaajilli isaan gurguranii jiru. Hoomaa osoo hin kennin kan argatu jechuudha. Namni baddaadha ati birrii argatte sun amma tirfii 200 argatteetta. Ahaa edaa waan kanarraa horiin hojjechuun ni danda'ama. Moobaayiluma irratti nama invite godhee hojjechuun ni danda'ama sitti fakkaata jechuudha. Maal gochaa jirta ofii keetti dogongorteeti ormaaf birrii namarraa goyoomsitee kennaafii jirta jechuudha. Isaaf galaa jira jechuudha. Bal'inaan itti deebinaa jechuudha. Kan fiizikaali immoo itti haadhofne skim tireedingiin jalqaba duraa gaafa jalqabu poonzii skim jedhama. Poonzii namichi jedhamu poonzii geem kan jedhamu jira barnoota ikoonomiksii. Chaarlis Poonzii jedhama namichi kun Itaaliyaa nama Xaaliyaaniiti baay'ee waayisiidha. Daldaltoota kamiyyuu bira dhaqee amansiisuu danda'a. Akkuma kun amma namoonni baay'een karaa irratti si arganii milkaa'uu dandeecha karaa gabaabaa jedhaniitu afaan mi'aanii seeman kana inni immoo dureessota bira dhaqee amansiisa. Ani jedhan
biizinasii guddaan uufaa jira xaaliyaanii keessatti. Biizinasii saniif amma miliyoona 2 na barbaachisa. Gaafa dhufan sadi godheetu sii kennuu danda'a jedhaan namaan. Nama biraatiin immoo meeshaan kee Chaayinaatti pirooses ta'aa jira, oomishamaa jira, warshaan kee achi jira jedhaan. Nama biraatiin Biraazil jira jedhaan. Nama kaan immoo Ameerikaatti dhaabbata akkanaa guddaan qabaa jedhaan. Hoomaan qabu namichichi. Osoo akkana jedhu biiliyoonsi birrii faranjoota irraa investoroota irraa walitti sassaabee walitti qabatee jechuudha. Duuba namoonni gaafa himachuu jalqabanii namichi birrii namarraa fuudhee mattiin bashannana. Nyaata malee hin hojjenne jechuudha. Garuu investoroonni waan inni haasawu baay'ee haasofti namaa birrii akka baasu si godha. Haasofti namaa laphee namaa akka qabdu akka mastiisi taasisa waan ta'eef afaan mi'aayeeti birrii biliyoona irraa funaanee booda namicha san qabamee hidhamee jechuudha. Iskiim tireedingii kun achirraa jalqabee jechuudha. Afaan mi'aanii waa gurguruun kun achirraa jalqabee jechuudha. So fiizikaalii akkamsii godhu jechuun dijitaalii ka teelegiraama isaa ta'u aappii fa'aa diiveloop godhanii sitti ergu kan fiizikaalii kun dhufan sibira dhufan bal'ina isaa amma immoo guddisaa jiru waan ta'eef itti deebina san akkamitti akka ceesisaa jiran. Dhaabbata jira. Easily duroomuun barbaaddu isiin jedhu. Ati maa qaxaramtee hojjettaa siin ta'u. Yookaan immoo ati paartaayimiin hojjettu isiin jedhu. Accordingly kana siin jechuudhaaf dura si qoratu. Ati hojii qabdaa isiin jedhu. Hojiin qaba jettee paartaayimiin barbaaddu isiin jedhu. Hojiin qaba jettee maal sii godha hojiin cufaa isiin jedhu. Hojiin qaba hojiin kiyya garuu ittiin gammadu jettee ati maaliif qaxaramtee hojjettaa? Easily karaan ittiin milkooftuun jira isiin jedhu. So maal godhuu yoo jette asitti galmooftaa. Dhaabbanni kuni piroodaaktii akkanaas kenna. Yookaan oomisha akkanaatti gurgura. Oomisha kanarraa fudhattee atis nama biraa waamtee itti gurgursiisaa siin jedha. Lammaffaa immoo tajaajila akkanaa kenna yookaan leenjisii kennuu danda'a yookaan si barsiisaa siin jedha. So along the way ati amanteef miti egaa amanteef komishinii sirraa argatu. Namni sunis nama biraa dabaltu malee immoo komishinii argattu siin jedha. So taayipii baay'ee qaba jechuudha. Fakkeenyaaf iskiim tireedingii kana egaa kaasne enga dabarsiisan ture. Juufa Ignaatova dubartii jedhamtu tokko jira. Biyya Bulgaariyaa kana keessatti jechuudha. She is an economist actually. Economist baay'ee cimtuudha. Dhaabbata Makaanzii jedhamu keessa dalagaa turte. Baay'ee qorannoo gochuu dandeessi. So easily gaafa laaltu sammuu namaa kana manipulate gochuun salphaadhattee yaadde beekta. Namarraa birrii walitti qabuun baay'ee salphaadhatteeti. Simple trainingii kana qopheessite. Simple training yookaan immoo leenjii kennina kan jedhu qopheessite gariin immoo bitcoin digital coin kana qopheessina kan jedhu one coin kan jedhamu ofuma oomte fakeidha bitcoin illee turre jechuudha. So fake dhaabbata wayiin ijaaru jechuudha. Kan biiroo wayiin ijaaru jechuudha. Biiroo asitti ijaaranii kollaan isin jedhu. Gaafa biiroo san keessa jirtu there is nothing. Homtuu jiru biiroo san keessa jechuudha. So maal goote bitcoin jira jettee namoota qaxartee training isin kennina ergeettee namoota ergeenyottee namoota amansiisuu jalqabde. Namoonni invest godhaa asirratti jettiin. Trainingis fuudha bitcoinis bitaa jettiin. Sittimti atis nama biraa waamta osuma akkana gootuu namoota irra birrii biliyoona 4.3 doolaaran. Funaanna ta'e jechuudha. Namni biraatis hin jira Ameerikaa kana keessa kan biliyoona 5 fudhate. Iskaameroota baay'ee jira baay'ee akka nu yaadnu kanaa miti. Naajeeriyaa keessatti eerpoortii guddaa Naajeeriyaatti ijaarra jedhanii Naajeeriyaan eerlaayiniin qabdu beekta baay'ee istiraagil gochaa turte biyya keenya walii galuu jetteetu. Airline isaanii airline enterprise isaanii baay'ee fail godhe. Akkamitti akka kufe beekta? Iskaamerii kuffise. Yookaan sobduu warra daldala keessatti saaman kan warra sobaan hojjetan kan. Namichi naashinaal baankii keessa jiru. Namichi investimentii irra jiruu fi commercial baankii Naajeeriyaa keessa jiru baankii Biraazil tokko wajjin walii galan. Eerpoortii Naajeeriyaa keessatti ijaarraa jirra biliyoona 2 nu hiyyamaa jedhanii doolaara. Proposal isaan dhiyeessan. Maal isaan dhiyeessan? Amazing. Gaafa biyya Biraazil dhaqan xiyyaara chartarii deemu kophaa isaanii nama 2 ta'anii namoota san konfiisu godhanii baankiin biyya Biraazil birrii san kenneef jechaan. Faayinaalii deemamee gaafa laalam dirreen xiyyaaraa hojjetamee hin jiru. Xiyyaarri hin jiru. So haga kana dirree xiyyaaraa sataniiru jechuudha jirgu. Biraazil illee ila anaafisii nama dhuunfatee miti kan gowwoomsuu danda'an iskaameroon. Dhaabbilee gurguddaa addunyaa kanaa goyoomsuu hin danda'ani. Investoroota gurguddaa addunyaa irra jiran illee goyoomsuu hin danda'ani. Niitiin kun maal goote faayinaalii gaafa ilaalamaa deemu tokko waan kooyiniin bitadha jedhee namni keessatti investi godha. Jechuun software develop gootate which is fake. Namni investi godha kan birrii ishee guddataa kan warra baddaa jiru. Icciitiin scheme trading yookaan immoo pyramid trading warri baddaa jiru. Biliyoonera ta'a deemu durooma deemu gaaf durooman strategy isaanii immoo booda tasii dhufa wantoota marketing irratti they are very nice. They are nice people. Sirriitti dubbatu milkaa'ina isaanii amma neeti sun maal gooti Ingiliz keessatti, Jarman keessatti, Dubaay keessatti
Chaayinaa keessatti biildinguma guguddaa miidhagaa gamoowwan akka gaarden jedhaman kana bittii jechuudha. So ani duroomee akkanatti isin duroomtuu jettiin namootaan. So namoonni akka anaabsii doolaara 1,000, 2,000, 3,000 qaba. Isuma guurtu waan biraan qabdu bara. Maarketeroota hin qabdi. Maarketeroonni kun hin dhufu. Guyyuma guyyaadhaan nama fiduu qaban. Because isaaniif komishinii leeveliidhaan kaffaltiif nama fidda. Nama fiddu san irraa ati komishinii xiqqoo hin argatta. Horii guddaan na bira dhufa sii galee. Maal ta'u amma garii moo heeyyama itti baafatu baay'ee product akkanaataan qaba jedhanii itti baafatu. It is simple. Heeyyama daldalaa baafachuun salphaadha. Asaa kee dammaan qabe. Product isaan gurguran kuni maalidha? Wanti isaan dhiyeessa wanti qabatamaan jira waan itti mul'atu. Tasii dhufaafanan laali primary trading jedhaniin isaan scheme trading jedhan hattuu nattuudha fi jedha. Akkam jedhuuni multi level marketing dha siin jedha. Multi level jechuun ani sin amansiisa, ati isa amansiisa, inni sana amansiisa, inni sana amansiisa, inni sana amansiisa. Ati isa gamna keetii immoo nama biraatis immoo recruit goota. Ati baddaa jirta si jalatti nama millions recruit godhu jechuudha. Nama million nama mana jalatti multi level marketing jedhama. Kan biraa immoo direct sales siin jedhu. Direct selling beeku ani silaa. Anuun product qabaadha. Sittis nan hima, isattis nan hima. Physically yookaan telegram yookaan bilbilaan yookaan nama biraattan hima malee ati naan gurgurtu direct sale jedhu jechuudha. Maqaa ittiin cover godhu qabu. Jalqaba dura waan ati beekuu qabdu. Primary trading multi level marketing jedhaniiti hojimaan isaa wal fakkaata jechuudha. Lammaffaa immoo direct sale hojjennaa jirraa siin jedhu. Direct man dhufee product kana bitadhu siin jedhee siin jedhu. So maqaa ittiin dhoksaadhaan hojjetan qabu jechuudha. Maqaa hojjetu qabu. Kan biraa immoo multi level marketing gumti kunuyyuu biyyoonni tokko seriously qabachuu qabu. Because expose godha. Expose godha siin jedhu dargaggeessi haala salphaadhaan durooma jedheeti jara saniif garbata itti fufaa jechuudha. Abjuu ittiin guddatu ittiin hojii biraa kalaqu dhiiseti abjuu nama biraa jiraata jechuudha. So intini godhamu amma qorannoo tokko laalatan dhufu. Multi level marketing ila isuma heeyyama daldalaallee baafatanii waan akkanaatu hojjechaa jirra jedhanii jiru biyya kana keessattis namoonni practice godhan amma kan mootummaan biyyaa baase maqaa kaasnee waamuu hin danda'ama waan ta'eef sanittan dhufu. Heeyyama hin baafatu. Heeyyama baafachuu qofa osoo hin taane namoota fuuldura isaanii namoota bebbeekamoo amantaa keessatti haa ta'u siyaasa keessatti namoota akkasiin qabatu amalu nu bira jira siin jedhu nama saniif komishinii irra fooyyee kennuu fi namoota hordoftoota baay'ee qaban baay'ee barbaadu namoota milkaa'u miidiyaa irrattis haa ta'u mana amantaa keessattuu taargeetiin isaanii mana amantaa keessa focus godhu baay'ee jechuudha. And then akka marketing wanni itti fayyadamu ambaasaadariitti itti fayyadamu jechuudha. Amma fakkeenyaaf si amansiifatan taanaan nama miidiyaa warra miidiyaa irra jiran ijoollee boru guddatanii gaazexeessaa cimaa ta'uu barbaadan miidiyaa influencerii produuserii ta'uu barbaadan maal jedhanii Daani'eel iyyuu nu biratti hojjechaa jiru Marifaan nu bira jiru jedhu so waan akkasii kan hojjetu jechuudha. So wanni si himuu barbaadu hojimaan akkasiin hojiin akkasii life expectancy isaa xiqqaadha. Biizinesiin akkasitti jalqabe parsantii 95 hundi kufeera qorannoodhaan kaleessa dubbisaa ture jechuudha. Multi level marketing heeyyama baafatanii jiru. Yeroo murtaa'e booda jechuudha namni hin bara. Expose ta'aa so namni irraa bituu dhiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf scheme trading kana keessatti participating godhini multi level marketing dha yookaan leenjii sii kenna yookaan product kana sii gurgurra siin jedhanii sii kennanii kana dhiisi product biraallee akka ati ilaalle si gochaa jiru maatii hundumaayyuu influence gochaa jiru jettee to gaafa namatti maa deemtu namni barata bisis isaanii ta'uu dhiisa and then burqaan maallaqa isaanii kufaa jechuudha. Burqaan maallaqa isaanii gaaf kufee hin ba'u gabaa keessa jechuudha. Tokko sustainability qabu lammaffaa immoo milkaa'inni isaa kan warra gubbaa jiruuti malee kan warra isaan jara jiruuti illee miti jechuudha. Keessumaati amma dargaggoota baay'ee qabachuu danda'u jetteetta biyyooti dargaggeeyyii ta'an warra akka biyyoota Afrikaa kana keessatti dhiibbaa akkamii qabaatu warroota akkasii kun amma waa'ee Naayijeeriyaa kaastee milkaa'insi isaanii akkamiidha namooti waan kana keessatti immoo qooda fudhatanii kan milkaa'anii fakkeenya ta'uu danda'an jiru yeroo dheeraa sustainability isaanii maal fakkaata kaasteetta kan biyyoota Afrikaa akkasumaati immoo biyya keenya keessattis warri mul'atan jiru namooti baay'eenis warri nyaataman jiru waan sanarraatii muqaas. So multi level yookaan immoo scheme trading kana keessatti karaa sadiin gaggeeffamuu danda'a. Sadeenu deemee warra baddaa jiru yookaan immoo piramidii gubbaarra warra jiru piramid trade jedhuun miti piramidiin olitti baay'ee walitti dhiphoodha gaditti immoo bal'achaa deema jechuudha. Warri baddaa jiru
maallaqni isaanii haga warra gadi jiruu san bal'ataa jechuudha. Warra gadi jiruu immoo maallaqni isaan argatan walla xiqqoodha jechuudha. So warri baddaa jiru dureeyyiidha. Warri gara gadi jiru immoo hin iyyoomaa deemuu jechuudha. Haala sadiin hojjetamuun hin danda'amu. Multi level marketing jechuudha. Tokkoffaa productii baasamu fakkeenyaaf dhaabbanni Tiyaanshii jedhamu tasii dhufa kanan jedhee Tiyaanshii dhaabbanni jedhamu kan Tiyaansii dhaabbanni jedhamu tokko dhaabbata biyya Chaayinaa ture. Supplementary foodii kana gurguraa jedhu isaan. In fact akka dhaabbataatti gurguruu danda'u sanirraa deeman qabnu. Dhaabbanni suni namoota biyya kana keessatti biiroo banateeti qoricha bitadhuu siin jedhu jalqaba duraa dhufanii. So qoricha supplementary food akka nyaataati nyaata irratti si gargaara akka ittiin dulloomni si godha akka ittiin dhukkubsanni si godha siin jedhu. So marketing promotion isaanii professional marketing jedhan illee hin gaggeeffamu. Ijoolluma maallaqa target godhatan yookaan immoo birrii arganna jedhanii ta'u warra dream godhan. Biyyoota hiyyeeyyii kana keessatti dream godhu jechuudha. So ati haga nama recruit goote commissionii irratti si kaffalamaa jechuudha. Tokko product sunuyyuun argattu siin kennamu. Lammaffaa qualityidha siin kennamu. Sadaffaa monitoring ta'u productiin bakka sanii dhufu jechuudha. Tokko product warra gurguran hin jiru. Biyya kana keessattis namoonni akkas godhan hin jiru. Industrii keessatti gaafa compete gochuu dadhabanii market commissionii kaffalanii multi level kana hiyyaalaa jiru jechuudha. Namoonni baay'een maqaa dhaabbata wayii natti ergaa turan. Waamuun waan gaariin taanifan bira darbee jechuudha. Gama biraatiin immoo sarvisii warra gurgurantu jira. Sarvisii yoo siin jedhu leenjii kenninaa siin jedhu. Leenjii kana paakeejii qopheeffamu. Paakeejii qaba. Paakeejii tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa, shanaffaa. Minimum like birrii 5,000 kaatee haga birrii 100,000 kaffaluu dandeessaa jechuudha. Gaafa kaffalturraa ka'ee namni si fide sun komishinii irratti qabata. Ati nama firaa fidnaa leenjii kan akka leenjii godha. Maal jedhaa jechuudha. So at the end coverii akka coveriitti trainingii kana fayyadamu jechuudha. The thing is tokko leenjiin kennamu sun maallaqa san hin baasu. Lammaffaa leenjii sun is not quality training. Quality training osoo hin taane target kan inni godhu leenjii sun dhaabbata san. Barattee leenjitee productii dhaabbata sanii akka gurgurtu yookaan immoo leenjii san irra deebite akka gurgurtuudha. Hojiin asuma nu bira jiraa siin jedhu. Dirii ila maaliif akka leenjii san beektaa? Leenjii san gurgurtee komishinii argachaa bara baraan gara basaanii taate akka jirtuuf jechuudha. So kiisii namoota biraatti galcha. Lammaffaa trainingiin isaanii sun mind exploitation jechuudha. Psychological part dha. Isaan gaafatte maal siin jedhu mind level fi body level siin jedhu. Jalqaba dura mind level sii kennina jechuudha. Mind level jechuun sammuu kee kana intini goone micciirree gara isaaniitti fiddee train taata jechuudha. So maal taata product isaanii kana gurguruudhaaf karaa irratti salfii tokko malee abbaa feete qabdee halkan ati wayita ati rafti sii bilbilee. Oma shaming qaban namoonni akkas jechuudha. Already mind isaanii brush godhanii qajeelfataniiru gara barbaadanitti. Akka ofii barbaadanitti shaming. Qarataniiru jechuudha. Milkiin inni dhufa jedhee kan yaalu dargaggeessi isaan biratti leenjii product isaanii sana gurgure. Malee hojii biraa hojii jalqabee miti. So akkasitti mind levelii si tolfatu jechuudha. Erga garba isaanii taate meeshaa gaarii taate immoo body levelii siin jedha. And the body level irratti immoo wantoota garaagaraa train akka gootu akka sportii fa'aa hojjettu physical fitness kana gaarii akka taatu. It's good actually. Erga qophoofte fi booda inni hojii isaanii asirratti akka hojjettuuf train si godhu. And lastly baay'ee kan dubbanni change management kan jedhudha jechuudha. Tokkoffaa koorsiin isaan kana it is easy. YouTube irra jira. It's very cheap. Ani leenjii isaanii argeetani kanan ijoollee keenyatti himaa jira. Very cheap. Leenjii akkasii immoo bitteellee miti fayyadamuu kan qabdu beekta. Nama lubbuudha nama dargaggeessa kana yaadu taananii leenjii tola kennamuuf. Dargaggeessi isuma dhugaa siin jedha. Dargaggeessi biyya keenya maayindii isaanii hojii hin jibbine baay'ee. Dargaggeessi keenya hojii hin barbaade. Hojjechuullee fedhii qaba. Humnallee qaba. Anniisaa qaba. Dargaggeessi waan lamadha. Takka gargaarsa faayinaansii nama karaatti agarsiisu. Lammaffaa ekspiraans iskiilii barbaada. Leenjii maayindii levelii osoo hin taane iskiilii barbaada. Fakkeenyaaf miidiyaan akkamitti akka hojjetamu iskiilii gaafata. Beekumsa qofa tiyoorii qofaa miti. Daldal mana nyaataa banatanii daldaluun iskiilii gaafata. So maayindii dargaggeessa keenyatti miti kan rakkise iyyuu jechuudha. Isaan maayindii irratti kan xiyyeeffatanii nama isaanii gara isaaniitti biruus godhatanii akka gurguruufidha jechuudha. So karaa leenjitiin illee piroodaaktii isaanii akka gurgurtuuf si leenjifatu jechuudha. Sadaffaa immoo dijitaalis itti dhufu. Asirratti galmaa'ii yoo nama ammanaa fidde ammana sii kaffala. Yoo nama ammanaa fidde ammana sii. Tokkoffaa piroodaaktii masaa fidanillee hin beektu sima dhugaa. Maal akka qaban hin beektu baay'ee jira. Dhaabbanni Crowd jedhu jira, dhaabbanni Fiyaas jedhu jira, digital media ijoolleen yeroo yeroodhaan natti argan. Achirratti hin galmooftaa sii lakka. Hiriyoonni keenya bira taa'anii taphatantu jira. Sigalee
deemee wanni isaan ergasuun immoo wanni suusi si qabsiisa araada si qabsiisa beektaa batalee yaan dijitaalii hojjetamu kun araada si qabsiisa yeroo tokko birrii si gadhiisu isaan hin beeku how to manipulate you sammuu kee kan akka tamantuu fi birrii xiqqoo si gadhiisa qomaarii jechuudha amma fakkee kaazinoon akkam si godha the economics of casino kan jedhu kitaaba wayiitu jira dubbiseetan jalqaba dura gaafa taphachuu jalqaba birrii argatta beektaa birrii argatta and lastly birrii walitti kuufattee amma gaafa onnattu jechuudha amma birrii godhadheera birrii guddaa kanaanan taphadhattee gaafa yaaddu si harkaa fudhataa jechuudha. Yaa masuma damma mala sii kaasaa namoota tokko warra keessumaatii biitii koinii taphatanii birrii manaan qabaa kunoo siin jedhu sitti argisiisu bilbila isaanii irraa jechuudha. Achi booddee doolaara faasitti addana taa'ee kunoo bakka kana hojjedhee daqiiqaa kana gidduutti birrii kanaan hojjedheedhanii sitti argisiisu bilbila isaanii irraa maal gurguranii maal bitameetu sun kan inni ta'e. Inni sun konseptii biraati. Biitkoiniin digital money miningiin inni konseptii biraati. Sabal'ee irratti haasa'uu dandeenya. Kun isanillee hin qabu baay'ee koinii illee hin qabu. Koiniin at least trade ittiin gochuudhaaf si gargaara. Biitkoiniin kun saayinsii isaa sirriitti beekte taanaan si gargaara. Kan biraa immoo foreign exchange trading hin jira. Ijoolleen biyya kana keessa taa'anii trade godhan biyya alaatitti. Foreign currency'n flow wayita godhu haala isaa beeknan exchange rate takka ol ba'a takka gadi bu'a wayita currency'n ol ba'u san ambirrii ol ba'uu san waan gurgurattu ta'e dureessa ta'a deemta jechuudha. Hin jira. Maallaqni ijoolleen nyaataman 50,000 nyaatame 20,000 nyaatame jira. Keessumattuu immoo warreen kun maal target godhanii ijoollee biyya bakkee jiran biyya arabaa jiran beekama close to 500,000 dubartoonni keenya gara miliyoona walakkaa ta'an biyya bakkee jiru. Social media kanas easily fayyadamu waan ta'eef asuma ta'anii isaanillee xamaduudhaaf cancala isaanii keessa galfachuudhaaf hojjechaa jiru birrii baay'ee jalaa nyaatamee jechuudha. Erga ani easily kaasee erga ani kaasee iyyuu ragaa baay'ee dhufe baay'ee birrii 2,000 maanu 12 6,000 7,000 40,000 nyaatamneera namoonni jedhan baay'ee jira jechuudha. Birriin suni isaan biraa ba'eera. In fact argite nami baddaa jiru sun immoo birrii argateera. So nami gubbaa jiru argateera. Nami komishinii dhasi fide sunis argateera. So waan akkanaati jira jechuudha. Kanarraati akkamitti of eeguu danda'ama dargaggeessi keenya hanna onlaayinii yookaan saamicha onlaayinii kana akkamitti irraa of eeguu danda'a? Maaltu immoo gara sanatti isa geessa? Tokkoffaa wanti isa gara sana geessu yookaan immoo istiraatejii jara kanaa irratti haasofnu jechuudha. Namoonni kun gaafa trade scamii yookaan immoo pyramid scamii kana hojjenna jedhanii yaadanii qaawwa takkaayyuu agarsiisuun barbaadan. Hayyama daldalaa hin baafatu. Yoo danda'ame namoota uummanni jaalatu hin amansiifatu. Namoota mootummaa bira sometimes qaamolee mootummaallee hin amansiifatu. Ministeera hin amansiifatu. Yookaan immoo paartii godhatu jechuudha. Sheerii argamurraa si jirra jedhuuni jechuudha. So waan karaa seeraa isaan gaafachiisu kamiyyuu cufanii jalqabu. Tokko jedhe hin beeka kan. Hattuun gaafa naa ba'u maal godha? Fiigicha isaatti amanii ba'a miti yookaan utaalcha isaatti amanii ba'a. So waan itti gaafatamummaa isaatti fidurraa of qopheessu. Tokko. Lammaffaa immoo namoota influential jedhamu hin qabatu. Lama. Sadaffaa immoo iskiilii tradingii kan sirriitti baratu. Normal traderii miti. Baay'ee communicationiin mataa isaatiin itti sirriitti beekta waan ta'eef saayinsiidha. Namoota baratan fa'aatti fayyadamu. Yookaan immoo namoota kanaaf birrii kennuuf maal godhuuf jechuudha. So iskiilii isaa tokko direct tradingidha. Ijoollee isaan biratti dhufan qopheeffataniiru waan ta'eef akka garbaatti dhagee tajaajilaaf. Lammaffaa influential marketingii fayyadamu abaluun nu bira jira siin jedhu referensii sii kennu. So hin amantaa jechuudha easily amanta. Fakkeenya namni mariddi waa'ee diinagdee taasisaa jedheetu na amanu tokko dhaabbata kana seenaa waan jedheeni okay bu'aa qaba jedhee yaadee ittuma dhufaa jechuudha. Nami fakkeenya bate miidiyaa wayii kana olaaltan gaariidha itti sagantaa wayii irratti rikamendi goote okay waa ilaaleetti jedhanii amanu jechuudha. So namoota akkasii si fuuldura qabanii dhufuu jechuudha. Kan biraa immoo komishiniidha waan namni beeku qabu. Komishinii sii kaffalu amma dargaggeessa Oromoo karaarra yaa'u kan ilaale. Hamburraayyuu jiru ilaale kan sululta jiru laga xaafoo jiru kan finfinnee keessa maganaanyaa oolu kan ilaale. Dargaggeessi kun maal barbaada? Maallaqa barbaada, duroomuu barbaada, milkaa'ina barbaada. So namni gaafa rakkate akkuma barbaadettu milkaa'uu barbaada jechuudha. Duroomuu hin barbaadda karaa salmaa yaa. Silazii birrii 7,000 kaffaliitoo tireeningii kana fudhu namoonni si jalattis akka tireeningii fudhatanii godhii jedhu. Liqeeffatee namoota gali jira barattoonni jechuudha. Liqeeffatanii galanii warri gariin warra namoota akka isaaniif recruit gochuu danda'an yookaan fiduu danda'anii komishinii nyaachaa deemu.
Namoonni gariin tireeningii fudhatanii tireeningicha gaafa ilaalan homaa of keessaa hin qabu. Duwwaadha. Jecha qofata jechuudha. Qilleensa irra ta'u. Biiko iskiiliin barsiisne ka. Akka isaan itti daldalan hin barsiisne. Akka isaan itti barsiisan hin barsiisne. Akka isaan itti qotan hin barsiisne. Akka isaan itti warshaa dhaabbatan hin barsiisne. Homaa of keessaa hin qabu. Jecha qofaadha. Yookaan immoo inspiring stories warraan akka Michael Jordan kana fa'aa, akka Obama, akka Mandela kana fa'aa, akka Bill Gates kana fa'aa sitti himuu danda'a. By the way, motivation irratti booda naasawna dheetan barbaada malee motivation is an spark jechuun qabsiistuudha malee ittiin fuftu. Ittiin qabsiisteetuma yookaan si onnachiiste san booda hojii jalqabda. Erga hojii jalqabdee waan biraati si barbaachisa. Si kakaasuudhaaf qofa yeroo muraasaaf qofaadha jechuudha. So motivate qofa si godhanii motivationii duwwaan immoo homaa si gochisu jechuudha. Tokko akka ati psychological impact irratti qababa jiru. Leenjitee gaaf dhuftu humtuu si harka hin jiru. Qabeenya hin qabdu. Hin milkoofte siin jedhu baay'ee you are rich, you are happy. Minamna siin jedhu. Abjuudhaan si gootan abjuu duwwaan jechuudha. And then ogarana deebitu real world keessa humtuu hin jiru. So ijoolleen kun psychologically dhukkubsatanii nama lubbuu balleessaa jira jechuudha. So training gumti isaanii kun hin kenninaa yoo jedhanii ilaallamuu qaba. Lammaffaa immoo koomishinii warri fudhatan kun immoo maal ta'u si amansiisuudhaaf yaadu jechuudha. Ittuma cichanii si amansiisuudhaaf yaadu. Maaliif gaaf jetteeni sometimes dhaabbata kana wajjin hidhata qabeera. Irraa horii wayii argateera. Namoota isa fideetu jira. At least koomishinii gaarii argachuudhaaf bara xiqqaate nama 20 fiduu qaba. Nama 20 sobdeetta. Har'a deebitee dhaabbanni kun sobabeette namoonni sun sitti yaa'ulee qabatanii. Saniif jecha defend gochuu qabda. At any cost ila waan tokko gootee gaafa duubatti deebi'u si dhibutu jira. Fakkii araada namoonni jalqabanii araada san easily dhiisuu hin danda'an. Maaliif akka ta'e beektaa? Psychological drives godha. Hiriyoota baay'ee achitti horatteetta. Wantoonni si harkisan baay'ee jira jechuudha. Tokko birrii maallaqa funaannatteetta. Daldala san keessatti namoota baay'ee gowwoomsiteetta. Dhaabbaticha wajjin hidhatteetta. Yoo sila sirriitti duroomte already sirrii hidhatteetta fufuudha. Yoo dhaabbanni sanuyyuu sirrii akka hin taane barte garuu namoota baay'ee dogongorsiisteetta. Dogongora yoo jetteeni namni 5,000 waa bitatti sun birrii kee deebisee hin jedha. 50,000 deebisee hin jedha. Eessaa fiddee deebiste. Already dhaabbatichi nyaateera waan ta'eef jechuudha. Kanaaf akkamitti ittisuun danda'ama dargaggoota kana? So kanarra dargaggeessa ittisuudhaaf wantoonni hojjetamu baay'een hin jiru. Tokkoffaa awareness create gochuun baay'ee murteessa. Hubannoo uumuun baay'ee murteessa. Dargaggeessi keenya baay'ee hin beeku. Social media kan entertainmentiidhaaf, informationiidhaaf fayyadaman malee daldalaaf kan fayyadamu jiru. Akka sabaatti akka Oromootti afira Oromoo mara waan ta'eef Instagram influencerii maallaqa irraa argatu hin qabnu. YouTube irraa nama maallaqa gaashaa argatu hin qabnu. Facebook irraa commercially godhee namatti fayyadamu hin jiru. Warra biraa keessa garuu nama 15 si waamuu danda'a jechuudha. So digital meediyaan saayinsii mataa isaa qaba. Akka itti biizinesiitti jijjiiranii ittiin hojjetan illee hin jira. Dhaabbileen illee akka itti hojjechuu qaban hin jira jechuudha. Sun iskiilii gaafata jechuudha. So dargaggeessi iskiilii sanillee barachuu danda'u qaba. In fact digitaalii wantoonni hojjetaman baay'ee jira. Digital promotion marketing hojjechuun hin danda'ama. Even product ofii Oromoonni suuqii qaban baay'ee jira magaalaa kana keessa. Uffata kan gurguran baay'ee jira. Meeshaalee miidhaginaa kan gurguran baay'ee jira. Meeshaalee construction kan gurguran baay'ee jira. Promoting godhan yeroo baay'ee. Akka tuulitti hin fayyadaman. So sanneen namoonni influential ta'an promote gochaa fi hojjechuun hin danda'amu. Levelii san irra hin geenye. So dargaggeessi akka itti hojjetan akka jiru baree akka itti hojjennu immoo akka jiru. Wanti nu amma gochaa jiru like yeroo baay'ee negative energy kun baay'ee hofna. Isaan qofa osoo hin taane ofitti dabaluun baay'ee barbaachisaadha deettee yaada maaliif nama bileem gochuun gaarii miti yeroo tokko. Waan positive gaafate digital media kanarratti barreessite namuun laaluu baay'ee entertaining godhan. Waan negatiivii fakkeenyaaf Daani'eel nama akkanaati karaa irratti argitan irraa goraa jedhee hin barreesse. Nama baay'eetu follow godha. Nama baay'eetu share godha. Daani'eel nama cimaadha. Nama gaariidha. Dargaggeessa abjuu qabuudha. Dargaggeessa saba kanaati. Eebba saba kanaati gaaf jetteetu as barreessite laalee irraa goroomu. So digital media akkamitti akka fayyadamuu qabnu wal barsiisaa deemuu qabna. Akka miidiyaatti mainstream media irratti warra jirtan warra digital media irratti jiran influenceroonni barsiisuu qaba. Skin trading hin jira. Baay'ee shawaru. Kana qofaa miti bara amma hin kaasne malee nigdi baankii irraa si bilbilaa jira. Paaswordii keenyatti miitoo rakkoo wayiitii uumame siif sirreessaa siin jedha. Tokko. Kaleessa na mudateera. Waan ati amma haasoftu kun
Hunduma isaa erga dhaggeeffadhee booddee amma teessa jirta naan jedhe. Tole. Eessa jirta? Naan nigdi baankii head office irraa si bilbilaa naan jedhe jalqaba. Dhumarratti amma teessa jirtatii naan jedhe. Finfinneen jira. Finfinnee bakka kam jirta jedhe. Commercial baankii head office jira jedhe. Achi booddee bilbila irratti cufe. Yaa. Deebisee gaafa yaalu hin hojjetu. Yaa. Biloo godhu jechuudha. So baankii kanarraa si bilbilee waan akkanaatti dogongoree siin jedhu. Gaafa biraamoo maal jedhuuni ijoollee keenya baadiyyaa jiranii obboleessa kiyya isa baadiyyaa jiruun marid birri 5,000 ergeera. Moobaayil baankii kee paaswordii nutti himitu nu alaa badee nigde baankitti hojjechaa jirra siis sirreessinaa jedhanii jechuudha. So keessumattuu Finfinnee kana keessatti harmoolee baay'een seektar faayinaansii keessa jiran argaa baay'ee dhufanii bu'anii himatu. Birri si ergame nuun jedhanii nigdi baankirraa bilbilee jedhanii Finfinnee biraanchirraa bilbilee nuun jedhanii biraanchii maqaa waamanii itti himuu jechuudha. So wanta akkasitti hojjetamu illee hin jira. Sanirraallee of eeguu qaba. Ila osoo hojjetin birrii si dhufeedhaan illee dhiisi dargaggeessan nana. Isa dhugaa siin jedha. Obboleessa kiyya soo ta'e birriin ergame yoo siin jedhan bilbiliitu anarraa konfirmi godhe. Maali silaa yeroo kaan walii bilbila. So birri si ergame eeyurraa naa ergame. Qorachuu abalurraa naa ergame. Abalu sanitti bilbilii gaafadha. Malee birriin naa ergame jettee paaswordii kennamne. Kan biraamu paaswordii yuuzeejii cyber security daanis wal qabatee waan incidentii uumamin beektu waan ta'eef paaswordii keessan kan emailii kan ta'u kan feesbuukii kaa ta'u kan baankii keessattuu iyyuu namittuu hin himina. Nam tokkottuu hin himina. Kanarraa of eeguun ni danda'ama jechuudha. Gara biraati wantoonni hojjetamuu qabu warreen biizinesii akkanaa keessa jiran kana expose gochuun akka seerattis ilaalamuu danda'u. Wantoota baay'eetu ilaalamuu qaba jedhee tayyaadha. Hundi isaanii maalidha? Biizinesii akkamitti hojjechaa jira? Amma ati piraamid tireedii dalagaa jirta, piraamid iskiimii dalagaa jirta yoo ta'e lakkii siin jira. So investigative joornaalistii nu barbaachisaa jechuudha. Namoota dhaabbanni kun boochisaa jiru easily argachuu dandeessa. Namoota san dubbistee gabaasa irratti hojjechuu ni danda'a. Lammaffaa immoo dhaabbileen akkasitti birrii namarraa nyaatan kuni tsara muusinaa anti korrapshinii kun jiru miti farra malaammaltummaa warra hojjetan kun namoota akkasii kana walitti qabanii qoratanii keezii isaanii mana murteetti geggeessanii biyya keessa dhaabbilee akkasii baasuun hin danda'amu. Waan si dhibu keessa dhaabbileen tokko immoo kana dhaabbileen akka fiyaas kun immoo abbummaan isaatu hin beekamu. Abbaan eenyu akka ta'e hin beekamu. Hundeessan dhaabbichaa hin beekamu. Even warri miidiliirra jiru hin beekamu. Anumatu si itti invite godha, sumatu abalu itti invite godha hiriyoota kee jechuudha. Hin beekamu. Warri koorii barbaadaa jiran sun hin beekamu. So dijitaalii wantoonni restrict gochuu qabdu akka jirutti ta'ee qaamolee akkasii kanarratti baay'ee siiriyeesii qorannoon gaggeeffamuu qabu akka mootummaatti jechuudha. Iishuullee godhamuu danda'u qaba jechuudha. Amanamuun beeku baay'ee. Hundaa ol garuu dargaggeessi. Namni sin dhagaa jira amma sooshaal miidiyaa feesbuukii irratti hin barreessitu hin dubbattu dargaggoota keenya of eeggadhaa jettanii gorsaadha kan isin jirtan jechuudha. Siifi gareewwan kee namni sin dhaga'a qaamotii adda addaa namoota kana to'achuudhaaf yaalu. Akkamtu jira see? Actually waan kana irratti baay'ee barreessatti sin ture dhugaa dubbachuudhaaf. Ani qorannuma wayii tallaala jedheetanii the effect of multi-level marketing kan jedhu wayii tallaalaa ture. For companies good garuu sustainability qaba. Dhaabbilee multi-level marketing keessa jiranii yeroo gabaabaaf nama shawwaddee gurgurachuu dandeessa, birris argachuu dandeessa, duroomus dandeessa. In kuftaa jechuudha. Fakkeenya tiyaanshin biyya keenya keessatti namoonni jalqaban namoonni dura hundeessan suni duroomanii viillaa ijaarratanii konkolaataa bareedaa ijaarratanii biyyi isaan itti hin deemin jiru keessumattuu chaayinaa kana yeroo baay'ee deemu gaafa mootummaan cufu keeniyaa deeman. Keeniyaatti daldala akkasii jalqabnaan keeniyaa keessatti seerri isaanii baay'ee cima. Akka biyya keenya kana openii miti beektan. Biyya kana keessa sobuuf yaallan hatuuf yaallan baay'ee salphaadha. To'annoon baay'ee to'annoon hin jiru jechuudha. Seerri daldala biyya keeniyaa it is very serious. Dafqa keetiin hojjettee duroomuudhaaf baay'ee mijataadha. Hatuudhaaf garuu openii miti. Biyya keenya keessatti dafqaannan duroomu bitte poolisii pirooziijarii waan baay'ee jira. Hattoota garuu hin argu yeroo baay'ee. Irra utaala. So seerota san ilaaluun baay'ee barbaachisaa jechuudha. Fuulduratti baay'ee finne kan jedhu garuu naa qabadhu. Baay'ee sirratti naasofne. Akka biyyaattis reefu jalqaba waan ta'eef qorannoon irratti gaggeeffamillee hin jiru jechuudha. Garuu dargaggeessi baay'ee dhagaa dhugaa dubbachuudhaaf. Dargaggeessi baay'ee dhaga'uu qofa osoo hin taane ofuma isaaniitiif nutti
abaloo akkana nu godhee abaloo akkas nu godhee jedha. So dargaggeeyyii kana ana qofaa miti namoota miidhame sanillee fiddanii dubbisuu danda'u qabna. An akka ogeessa tokkootti iskiim tireedingiin piroodaaktii qabnadhanii sitti gurguranii si sobu. Tajaajila qabnadhanii sitti gurguranii si sobu. Yookaan immoo dijitaalii irratti moobaayilii keetiin mana teechee duroomuu dandeessadhanii si sobu. Dargaggeessannaan ana dhaggeeffadhu duroomuu kan dandeessu dafqiteeti, baratteeti, qoratteeti, beekaa jala teesseeti, daldalaa jala teessee baratteeti jedheetan ittiin. Haga burraayyuu keessa maalti karaa eezilii namoota bobbaadhaaf biddeenaaf gadi ba'an dogongorsinu baay'ee namoonni baay'een akkamitti kan beekta tola tajaajilaniiti. Namoonni baay'een hoteela kan banan jalqaba duraa tola wanni ta'aniiti astanagaajii tajaajiltuu ta'aniiti jechuudha hoteela keessatti. Namoonni baay'een daldala kan baranii si wajjin namni meeshaa gurguraa oola tola jedhanii daldalaa bira dhaabbataniiti. Namoonni baay'een qotee bulaa cimaa kan ta'anii qonna keessa tola deemanii sin tajaajila jedhaniiti jechuudha. Wanti akka tola tajaajiluu nama asirratti waa sii kaasuu fi komiin namootii keenya qaban keessumaatii dargaggeessi gara magaalaatti dhufuunsaa sochiidhaaf dhiibbaa baay'ee booddeedha. Dargaggeessi gara magaalaa Finfinneetti shaggar kanatti dhufee kan inni galuu jalqabe. Garuu dargaggeessumti kun gaafa dhufee as galuu bakka hojiitu hin taane ammayyuu lafa jabanaa bunaa taa'udha. Jabanaa bunaa jala jira. Komiin jedhu irratti ka'a. Inni kunis kanaaf saaxiluu danda'a laata? Sodaa jedhu qaba. Buna kaasnani baay'ee addunyaa irra biyyi buna dhuguudhaan tokkoffaan Itoophiyaadha. Kaalcheriin buna dhuguu naannoo magaalaa jiru immoo baay'ee jijjiiramaa dhufe. Gaandi Giriikii jalqabaa baradhu bunni jabanaan turre akkanatti Finfinnee keessa. Kanatti dargaggeessi karaa irratti qabamee walitti hin argatu jechuudha. Eksteentii ta'een manumti bunaa akkanatti babal'achuun warra buna daldaluuf ookee biizinesiitti hin dalagna garuu dargaggeeyyii keenya gara magaalaatti dhufan kana qabee jira jedhee yaada. Faak digital media moobaayilii of harkaa qabu san booda buna bira taa'u Then waa hundaa hin irraanfatu jechuudha. Bunni self inspire si godha digital media kanarratti akka engage gootu si godha. So dhiibbaa mataa isaa danda'e qaba. Anama dargaggeessi magaalatti maa dhufaa miti. Inni waan gaarii dhufuma qaba. Dargaggeessi Oromoo akka dargaggeessa Oromaa magaala dhufee buna danfisuun hojjetu ufuma isaatiif. Kapitaala guddaa gaafata seeta. Miti ijoollee dubartoota karaa irratti nan gaafa. Kuma meeqan jalqabe 20-30 jedhu amma dargaggeessi shanaaf walitti dhufee mana jabanaa xiqqoo tokko banuu nama danda'a. Sigalee karaa irratti jechuudha. Saniif immoo siistemii fayyadu mootummaan illee akka mootummaatti yaaduu danda'uu qaba. Keessumatti gurguruu hin danda'a. Tokko gurguruu hin danda'a. Lammaffaa ammoo teessuma wanti bartu hin jiru dargaggeessi amma mana bunaatis teenyee karaa irras deemnee wanti finnu hin jiru. Hojii barbaaduun akka jirutti ta'ee bakka hojii hin jiru tola deemanii tajaajilu kan jedhu kanas sii kaasibsaniifidha jechuudha. Wanta hojjechuu barbaadan baruu qabdu. Yoo iskiilii qabaatte gabaan si barbaaddi. Yoo iskiilii hin qabaamne ganaan leenjisaa jedhanii waan yaadaniif nama leenjii qabu fudhatu jechuudha. So karaa sanillee hojjechuu hin danda'ama. Amma Finfinnee keessa namoonni hojjettoota kana koomishiniidhanis ta'u sii fidan jiru. Fakkeenya mana bunaa qabaatte buna danfistu sii fidu. Naannoo Oromiyaa kana keessa garuu namoonni akkasii hin jiru. Namoonni akkasii sunillee dargaggeessa keenya hojjechiisuu irratti hoteelaaf mana bunaatii in fact hojii tuffachuu dhiisuu qaba dargaggeessi keenya. Hojiin tuffatamu hin jiru. Namoonni milkaa'an namootuma buna daldaluudhaan buna hojjechuudhaan caammaa qulqulleessuudhaan ka'anidha. So hojii kamiyyuu tuffachuu haa dhiisnu kan jedhu kun ergaa kiyya ta'a. Galatoomi maaliif asii kaase namooti baay'ee nammaa kan isaanitti waan ta'anii maallaquma argatan illee seeraan itti fayyadamuu dadhabu. Bakka hojiitti dabarsuu caalaa maallaqa sana bakka bashannanaatti dabarsu. Bakka hojiin jiranii bakka bashannanaa jiru. Yaadoti jedhaman kuni yeroo baay'ee jechuudha dargaggoota keenya irratti komii ka'uudha. Akka isaan hojjetanii dinagdee isaanii of harka galfatan dinagdee biyya kanaa keessatti akka isaan hirmaannaa qabaatan. Amma biyyoota biroo yoo fudhattee ilaalte biliyeeneroota dargaggoota baay'ee jira. Biyya keenya keessa garuu akka Afrikaatti garuu namooti dargaggooti miliyeenera ta'an biliyeenera ta'an lakkoofsaan jirtudha. Kanaaf jedhee sii kaasee. Akka sabaatti immoo keenya xiqqaadha baay'ee. Baay'ee xiqqaadha. Yaa kanaaf jedheetanii inni kan biraan gaaffii koo gara xumuraatti fidaan jira. Addatti jechuudha guddinni teekinooloojii ammatti jiru kuni carraa hojii irratti dhiibbaa hin uumu. Atammaa ogeessa gabaati. Akkasumas immoo baankiriidha.
baankiillee hojjetta. Dhiibbaa hin uumu guddinni teekinooloojii kun. Keessumaatii amma erga dijiitaal maarkeetingiin kun erga dhufee booddee baankonni faallee akka durii beeksisa baasaa jiranii dhaabbileen adda addaa beeksisa baasuu irratti hir'achaadha kan inni jiru jechuudha. Akka durii mul'atu baay'ee. Inni kun dhiibbaa hin qabaatu laata. Darbee immoo asumaan gorsatii yoo kennite gaariidha yaadu gara fuulduraatti gabaan humna namaadha. Garamitti irra barbaadama? Gaaffii baay'ee bal'aa ta'e na gaafatte baay'ee. Kophaatti sagantaa gurguddaa kan balleessani. Kan jalqaba kaasite san irratti sii dhufuudhaaf dargaggeessi keenya bakka bashannanaa yookaan immoo bakka easy going ta'e ooluunsaa homaa nama hin kofachiisu. Waan beekamaadha jechuudha. Bakka sanii ba'uu danda'uu qaba. Comfort zone gadhiisee ba'uu qaba. Trainingiin jaraatis kanuma. In fact haala mijataa dargaggeessa qofatti ilaala. Haalli mijataan biyya kana keessa hojii hojjechuudhaaf jira jedhee yoo yaade baay'uma konfidensiidhaan dubbachuu hin danda'u. Namni naannoo Oromiyaa keessa deemee akka durii amma Wallagga deemee buna oomishee jiraachuu hin danda'a, buna daldalee jiraachuu hin danda'a, hoteela hojjechuu hin danda'a, dhiibunas gara Arsii deemuu hin danda'a. Poolisinii baay'eetu jira. Haa ta'u iyyuu malee magaalli sentarii biizinesiiti, magaalli sentarii daldalaati. Taa'u qofa osoo hin taane yaaluu qaba dargaggeessa jechuudha. Carraa namni si uumu hin jiru dargaggeessa. Dargaggeessa waan nanimu waajjirri carraa hojii uumu haa uumu rakkoon qabu. Garuu dargaggeessatti waan nanimutu jira. Nama hojii siif hin uumu. Hojii uummadhu. Hojii barbaaddadhu. Hojjedhu kan jedhu. So umurii kanatti waan jaakama jedhu tokko jira beektaa. In fact haga umurii 30tti barachuu qabda. Haga 40tti hojii jalqabuu qabda sirriitti barachuu qabda. Haga 40 haga 50tti sirriitti hojjechuu qabda. Sambooda bashannanuu dandeessaa jedha. So principally kanaan illee gaayid ta'uu danda'a dargaggeessi keenya jechuudha. Bashannanuudhaaf yeroon hin jira fuuldura isaanii. So amma hojii argatanii jechuudha. Bashannanuun kan miidhagu gaafa qaban obboleessa. Gara teekinooloojiitti gaafa sii dhufu amma hojii kiyya faayinaansii keessa akka hin jiraatu iyyuu kaastee ani ogeessa tarsiimooti. Waan keessattis kan hojjedhu waa'ee tarsiimoo, waa'ee imaammataa akkamitti hojiin hojjetamuu akka qabu, akkamitti dhaabbanni keenya guddachuu akka qabu warra manaajimentittis warra baankittis agarsiisudha jechuudha. So kanaaf jecha qorannoo baay'ee gaggeessaa oolu. Industirii faayinaansittis hin ilaalla, industirii biraatis hin ilaalla jechuudha. Dhaabbata faayinaansii wajjin dhaabbanni hidhatan qabni jiru, dhaabbanni daldalaa. Qonni faayinaansii wajjin jiru. Waa'ee qonnaa hubachuu qabda, barachuu qabda jechuudha. Karaa kam gala, karaa kam ba'a kan jedhu waa'ee qotiisaa, waa'ee qonnaa barachuu qabda. Manufaakscharingii kan hojjetamu baankii wajjiniin. So akkamitti namni daldala, akkamitti namni oomisha kan jedhu kana sirriitti beekuu qabda. Seektarri tajaajilaatis hidhata qaba. Seektarri kamiyyuu faayinaansii wajjin hidhata kan hin qabne. Kooriidha dheetan yaada. Faayinaansiin yookaan immoo seektarri baankii kuni qaama namaa kanaan gaafa wal qabsiisanii akka dhiigati jedhu. Faayinaansiin dhiiga biizinesiiti. Filoo keessa godha. Bakka hunda taji godha jechuudha. Dhiigni keenya kun qaama keenya keessa akkuma deemu faayinaansiin hin deemu. So bakka hundumaayyuu beekuu qabda barachuu qabda jechuudha. Kanarraa kan ka'e I'm lucky jedhee tayyaada waggaa tokko bakka sanitti hojjechuu kiyya. So amma guddina teekinooloojiitti haa dhufnuuti. Guddinni teekinooloojii industirii 5 jechaa jiru jechuudha. So industirii 1 industirii 1 jechuun gaafa istiimii argate namni jechuudha. Humna anniisaa bishaanii kana gaafa argate industirii 1 humna ibsaa fa'aa gaafa argate. San booda immoo industirii 3 gaafa intarneetii kalaqe industirii 4 immoo diijitaal miidiyaa kana amma immoo industirii 5 garasitti deemaa jira jechuudha. Teekinooloojii baay'eetu. Fuulduratti hojiin har'a hojjennu kun jiraachuu dhiisuu danda'a. Seektarri faayinaansii har'a beektu kun jiraachuu dhiisuu danda'a. Yeroo hundumaa beelgeeta maal jedha seeta fakkeenyaaf baankiidhaan wal qabsiiste baroota dhufan keessatti baankiin dhabamuu danda'a. Garuu baankiingiin itti fufa yeroo hundumaa jiru. Because transaction itti fufa. So itti fufa jechuun maal jechuudha? Digitalized ta'aadha totally. Harki namaa keessa hin jiru. So namoota teekinooloojii beekanii fi namoota muraasa gara biraatti shiifti gochuu qaban. Boorsaa diinagdee ta'uu qabu, faayinaanshaal analistii ta'uu qabu, investment analistii ta'uu qaba. Namni garasitti deemaa jechuudha. So biraanchirra hin jiru jechuudha namni. Hojjetaan biraanchirratti xiqqaa jirtu? Hin xiqqaata. Hin badaa jechuudha hojii baay'een. Seektara fayyaa highly influence ta'a. Fakkeenyaaf artificial general intelligence gaafa dhufee doktora waggaa 7 barsiistee ol maashiniin beekumsa baay'ee kitaaba in millions analyze godha. Teekinooloojii abdeet ta'e fayyadama. Intarneetii qofa qabaachuudha. Opereeshinii sirriitti hojjeta.
qoricha sirriitti sii kenna. Kan biraa immoo teknooloojiin si fayyadas si miidhas. Teknooloojiin si fayyadas sitti fayyadamas. Moobaayiliin kee guyyaa guyyaadhaan si waraabaa jira, si beekaa jira jechuudha. Haga ati of hin beekne si beeka teknooloojiin. Maal akka ati jaalattu, maal akka ati barbaaddu beekaa jechuudha. Kanaafiyyuu fuulduratti seektara kamiiyyuu, seektara fayyaa, seektara faayinaansii, seektara qonnaa hundumaayyuu influensi godha jechuudha. Gama tokkoon teknooloojiin maas piroodaakshiniidha baay'ee gaariidha. Waan nuyi torbanitti hojjennu guyyaa tokkotti xumura. So agriikaalcharii keenya hin ammayyeessa, manufaaktcharingii hin ammayyeessa. Gabaa humna namaa garuu impaaktii guddaa irratti qaba jechuudha. So namni teknoolojii fuulduratti dhufu kun maal barbaada? Bakka san ilaallachuu danda'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf teknoolojii sirriitti barachuu qaba. Sooftiweerii appilikeeshin divelopmentii sirriitti barachuu qaba. Kwaantam fiiziksii sirriitti barachuu qaba. Laanguweej moodelingii sirriitti barachuu qaba. Sooftiweerii divelopmentii sirriitti barachuu qaba. Aloon gizee wayii dammoo biizinasii sirriitti beekuu qaba. Haalli daldalaa hin jijjiiramu. Daldalli kana meeshaa walii geessitu teknoolojiidhaan dhufu, roobotiidhaan dhufu, loojistiksiin hin jijjiiramaa deemaa jechuudha. So impaaktii hin qabaata garuu teknoolojii sanii wal beektee wal simtee yoo beekaa deemtu hin fayyadamaa ta'aa deemtaa jechuudha. Impact overall happiness indeksii hawaasaa hin jijjiiraa jechuudha. Namoonni gariin garuu hojii har'a qabu kana hin dhabu. Kana beekuun baay'ee barbaachisaadha. Hojiin har'a beeknu kun waggaa 20 irraa baay'een isaa jiraatu. So amma biyya guddachaa jirtu irratti dhiibbaan qabaatu amma humni namaa biyya kana keessa jiru amma Itoophiyaan uummata miliyoona 120 ol qabdi jedhama. Inni iyyuu irra jireessi isaa nama hojii hin qabne yookaas immoo umurii dargaggummaa keessa kan jirudha. Addunyaan immoo teknooloojiidhaan baay'ee fagaachaa jirti. Inni kuni dhiibbaa hin qabaatu teknooloojii fudhachuu irratti maal gochuutu gaarii ta'a. Waan si dhibu keessa teknooloojiin bara kanaa keessumattuu daangaa hin qabu. Wanti har'a Ameerikaan kalaqxe boru Itoophiyaa ga'a. Boru Chaayinaa ga'a. Wanni Itoophiyaa keessatti kalaqame biyya kamiyyuu deemuu danda'a. Baay'ee salphaadha jechuudha. Teknooloojiin saffisni isaa baay'ee guddaa waan ta'eef. Nuyi addunyaa kana keessa jira. Amma immoo addunyaan baay'ee walitti dhufte. Kanaafiyyuu Itoophiyaa irratti dhiibbaa hin qabaa qofa osoo hin taane dhiibbaa guddaa qabaata. Tokko akka biyyaatitti teknooloojiota dhufan kanarraa akkamitti investi goona. Kanaaf natti fakkaata dijital Itoophiyaa jedhee mootummaan illee xiyyeeffannoo kennee kan itti hojjechaa jiru jechuudha. Dijital Itoophiyaa kan ilaalte yoo ta'e governaansii qaba. Governaansii yookaan immoo bulchiinsa amma jiru kana teknooloojiidhaan sappoortii gochuu, hojii maanuwaalii gara dijitalatti fiduu, hojii waraqataa balleessuu. Kan biraa immoo e-payment system kana e-finance kana sappoortii gochuu, national banking e-paymentiin implement akka ta'u. Support national bank illee digital strategy mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Payment system kun totally kaashinni har'a birrii qabnu kun gara digitaalatti akka dhufu ta'amaa jira actually argaa jirtu waan ta'eef jechuudha. Kan biraa immoo EID. ID digital ID hojjechuu irratti akka project guddaatti qabameetti hojjetama. ID tokko qabaattaa biyya kamittuyyuu itti fayyadamtaa jechuudha. Hin beekamaa jechuudha. Biometrics waan ta'eef hatuu hin dandeechu. Sabuu hin dandeechu iskaaming tireedii gaggeessitee Itoophiyaa keessa illee turuu hin dandeessu jechuudha. Kanarraa kan ka'e itti qophaa'uu barbaachisa. Akka dhaabbataatti dhaabbileen Oromoo waan nama kofalchiisu tokko qofa sitti geeffatu. Nama wayititu birrii wayitan qabaa naan jedha tole hin jedhe. Maaqa kanaadhaanii galbaacii meeqan bitaa jedhe malee. Siifataa jechuudha. Ilaa akka sabaatti wanti beekuu qabnu tangible asseetii wanti jedhamu kun baaluusaa gadi bu'aa dhufeera akka addunyaatti. Dhaabbilee gurguddaan amma akka kana dura buildingii irratti store irratti invest gochaa jira. Wanti isaan invest gochaa jiran intangible asset irratti, software irratti, maqaa dhaabbataati irratti jechuudha. So waan physical ilaalu kana qofa osoo hin taane wantoota xixiqqoo amma software dhaabbata guddaa wayii sochaasu physical existence isaa baay'ee xiqqoodha yookaan hin mul'atu jechuudha. Waan akkasii san biti yoo ta'e eessa wanni hin qabu siin jedha. So digitaalii waan qaban osoo hin taane waan hin qabamne baay'ee jira. Digitaalii jechuun elektiroonik muuvimentii elektiroonikiin gaafa muuf godhuu jechuudha. So wantoota akkasii kan irratti dhufanii investi gochuu danda'u qabanii data centerii, disaster recovery, networkii, telekoom irratti, communication irratti, miidiyaa fa'aa irratti investi gochuun hin danda'amu. So shift gochuu qabna. Bizinesii keenya kan ija digitaalitti ilaaluu qabna. Galatoomi. Waan kaasnu baay'ee qabna waa'ee dhimmoota dinagdee, waa'ee qaala'insa jireenyaa, waan hedduu si wajjin haasofuu fi egaa karoorfadheen ture sa'aatiin keenya nu daangessaa jira. Yeroo biraa taasifna. Yeroo biraa irratti taasifna. Daqiiqaa tokko sii kennu ergaan ati qabdu yoo jiraate. Ergaan ani qabu isin galatooma warra waliif ta'e. Garuu har'as borus hiyyummaan diina uummata Oromoo isa guddaadha.
So akka fira Oromoo tokkotti hiyyummaan anaafis diina kooti jechuudha. So diina kana immoo waliin qolanna, waliin ofirraa dhorkina. So hiyyummaa kan kuffisnu immoo ifaanyee hojjenneeti jechuudha. Waan ifaanyee hojjennu sun immoo waan baraate irratti jechuudha. Waan barri barbaadu teekinooloojii irratti, qonna keenya ammayyeessuu irratti, manufaaktcharingi siisteemii keessa galuu irratti, daldala keenya hannaa fi korraapshiniidhaan walitti qabatee jiru kana cabsuu irrattidha jechuudha. Kan biraa immoo waan hundumaa waan haqaa hojjennu. Baay'ee biizinesiis haa ta'u, milkaa'inas haa ta'u haqaan yookaan dhugaadhaan yoo hin taane hin kufa. Wanni sobarratti ijaarame ima kufa akkuma Oromoon jedhee jechuudha. Kanaafiyyuu haa jabaannu haa cimnu jedha. Ulfaadhu. Galatoomii baay'ee asitti argamtee gorsaa fi ergaa muuxannoo ogummaa nuu kennuu keetii fi baay'ee si galateeffanna maqaa daawwattoota keenyaatiin yeroo biraa deebinee dhimmoota hafan irratti kan dubbannu ta'a. Daawwattoota keenya jaallatamu qophii keenya egeree biyyaa guyyaa har'aatiin ogeessa dinagdee akkasumas immoo qorataa dhimma gabaa akkasumas immoo ogeessa baankii kan ta'e buleessa keenya Mariir Tulluu wajjin turtii taasifne asuma irratti kan goolabnu ta'a. Nu waliin turtanii waan nu daawwattaniif galanni keenya guddaadha. Andaaneel Tasfaayiiti. Barnaabaas Hambistaastu ogeessa teeknikaa ta'e na wajjin ture. Galatoomaa qophiin keenya waliif TV afanitti dhufanii jiru daawwadhaa. Yeroo gaarii.